Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo. Amiin. Hundumaan dura akka eeyyamaaf jaalala Waaqayyootti mana amantaa keessatti argamuun yeroo hundumaa Waaqayyo uumaa keessan kan tajaajiltoonni mana Waaqayyoo hundumni keessan akkasumas arjummaa Waaqayyoo keessanii barbaacha yeroo yeroon mana Waaqayyootti kan deddeebitan maatiin Kiristoos hundumni keessan akkam jirtu. Eeyyamaaf jaalala isaa ta'ee yeroo keenya nuuf eebbisee hamaa hundumaarraas nu eegee yoonaan kan nu ga'e qulqulluu maqaa isaas akka waamnuuf akka dhaggeeffannu kan nuuf eeyyame hundumaa kan bitu hundumaa kan jiraachisu Waaqayyo uumaa keenyaaf galanniif ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Akka eeyyamaaf jaalala Waaqayyootti barumsa keenya kana keessatti ka'umsa yookaan mata duree godhannee kan eegallu ammoo abdiin koo eenyu Waaqayyo miti kan jedhu ta'a. Jecha kana kan argannu faarsaa Daawit faarsaa 38 yookaan 39 lakkoofsa 7 irratti arganna. Waggaa muraasaaf kan keessa jiraannu akkasumas immoo jireenya keessummaatiin kan keessa deddeebinu biyya lafaa kana keessa yeroo jiraannutti argachuu fi dhabuun, beela'uu fi quufuun, sooromuu fi hiyyoomuun, fayyaa qabaatanii jiraachuuf fayyaa dhabanii jiraachuun yeroo yerootti kan nu mudatudha. Baay'een keenyas rakkina nurra ga'uun abdii kunnee Waaqayyoonnis dagannee jireenya keenyaaf abdii kutuun Waaqayyoon yeroo gaddisiisnu baay'een namootaa immoo dukkannis halkannis wal qabatee kan itti dukkanaa'e waan itti fakkaatuuf abdii guddaa kutuun qaama isaanii qulqulluu kan ta'e irratti ejjennoo adda addaa kan fudhataniif biyya lafaa kanarraas of balleessuuf kan qophaa'an hedduutu jiru. Egaan kan hundumaa keessaa ba'uuf gidiraa rakkinaa dhiphina kana hundumaa keessaa ba'anii furmaata ga'aa argachuuf ilmoon namaa wanta inni gochuu qabu kitaabni qulqulluun akkas jedheetu nu barsiisa. Phaawulos ergaasaa gara saba Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti akkas jedheetu dubbata. Amantaan hin arganne kan abdannu nuuf mirkaneessaa jedha. Kana jechuunis amantaan waan hundumaaf bu'uuradha. Jireenya keenya kamiif, hojii keenya kamiif, foon keenyaafis haa ta'u lubbuu keenyaaf amantaan bu'uuradha. Amantaadhaan Waaqayyoon amannee eega jiraanne immoo jireenya keenya kamiifuu argachuufis ta'ee dhabuuf, dhukkubsannis fayyuuf, kan karoorsannis argachuuf Waaqayyo amanne kan ammoo nuuf laataa nuuf godha jennee amanuun abdiidhaan eeggachuun nurraatii eegamaa jechuudha qulqullichi Phaawulos kan dubbate. Akkasumas qulqulluun Phaawulos dabalee ammas akkas jedha. Abdiidhaan gammadaa, abdii abdattaniin gammachuudhaan jiraadhaa jedha ergaasaa gara saba Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti waan abdattan isaa hin arganna jedhaati dhiphinaaf yaaddoo malee Waaqayyo keessan akka inni isiniif laatu amanaatii abdiin jiraadhaa gammachuudhaanis jiraadhaa jedheetudha kan dubbatu. Kanaaf egaa qulqullichi Daawit mootii biyya Israa'el ta'ee waggoota dheeraatiif saboota Israa'elin hoogganaa kan ture Daawit gidiraa kanaan dura keessa darbees akkamitti keessa akka darbe waan beekuuf qormaata isaas gidiraa isaa hundumaa keessa akkamitti akka darbe sirriitti hubatee waan jiruuf mootichi Daawit jecha kana kan dubbate. Kanaan dura abdiin koo Waaqayyo ture, kan na uumes kan na guddises Waaqayyo, bakka hin jirre gara jirutti kan fides gara jireenyaatti kan na fides Waaqayyo, rakkinaaf gidiraa adda addaa keessas kan na dabarse Waaqayyodha. Maarree ammoo maaliif yaaddaa
abdiin koo eenyuree jedhee eega dubbatee booda deebisee ofuma isaaf gaaffii kanaaf deebii yeroo laatu akkas jedhe waaqayyo mitiiree jedheetu dubbate qulqulluun Daawit. Dhuguma jireenya keenyaaf kamiin keenyaafuu jireenya keenya kamiifuu abdiin keenya waaqayyo. Baay'een keenya waan xiqqootti abdii kunnaa, waan muraasatti abdii kunnaa, dhukkubsannee abdii kunnaa, karoorfannee karoorri keenya gamna ga'u gaafa didu abdii kunnaa, dhala argachuuf jennee dhala gaafa dhabnu abdii kunnaa, dhala argannees immoo kan ittiin guddisnu gaafa dhabnus abdii kunnaa, dhukkubsannee sireerra mana yaalaa keessa yeroo ciisnus abdii kunnaa. Daawit garuu kana miti kan inni jedhe yoo dhukkubsadhees abdiin koo waaqayyo, yoo rakkadhees abdiin koo waaqayyo, diinnis yoo na marse abdiin koo waaqayyo. Diina harkaa kan na baasu aangoo kan qabu humna kan qabu abbaan irree abbaan humnaa waaqayyodha. Kanaafiyyuu abdiin koo waaqayyo mitiiree jedheetu dubbate. Seenaa Daawit kitaabni qulqulluun akkas zeenuuf ka'a. Macaafa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 16 kaasnee boqonnaatti aanan hanga dhumaatti gaafa dubbisnu bal'inaan seenaa isaa arganna. Akkas jedhetu jalqabaa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 irratti bara mootichi Saa'ol ajaja waaqayyoo cabsee kan waaqayyootiin jedhe sana dideetu akka fedhii mataa isaatti deeme sana waaqayyoo Saa'olii fi mootummaa isaa yeroo inni tuffatetti yeroo sana raajaa biyya sanaa raajaa yeroo sanaa kan ture raajichi Saamu'eel namni waaqayyoo waa'ee kanaaf bo'aa ture. Saamu'eel waa'ee Saa'ol waaqayyoon tuffatee waaqayyo immoo isa tuffatee innis mootummaa isaa irraa kufuuf isanni raafamaas jiru sana ilaaleetu Saamu'eel yeroo hundumaa halkanis guyyaas galgalas ganamas ni bu'a ture. Waa'ee saboota Israa'elis ni bu'a ture. Kanaan booda waaqayyoos akkas jedhe Saamu'eeliin, Saamu'eel waa'ee Saa'olii hamma yoomitti boossaa? Saa'oliif kan boosu hanga yoomitti? Ka'i deemi dibata qulqulluu qabadhuuti deemi naannoo Beetlihemitti kan argamu Isey mana isaa deemi, mana Isey deemi. Anis ijoollee isaa keessaa mootummaa akka ta'uuf filadheera. Ka'i deemi jedheetu waaqayyoo Saamu'eeliin ajaje. Saamu'eelis ajaja waaqayyoo kana dhaga'eetu dibata qulqulluu kan itti mootummoota dibu sana qabateetu deeme. Yeroo gara Beetlihem deemee Iseyin gara isaatti yeroo waamus waaqayyoo ijoollee kee keessaa mootii gochuuf kan barbaade kan qopheeffate kan filate qaba waan ta'eef ijoollee kee naaf waamii jedheetu Iseyin gaafate Saamu'eel. Yeroo kanatti ijoollee isaa hangafaa kaasee kan jiru dhiyeessee jedha. Isa jalqabaa hangafa kan ta'e jalqaba irratti Eliyaab kan jedhamu gara isaatti dhiyeesse abbaan isaa Isey. Eliyaab gara raajaa Saamu'eelitti yeroo dhiyaatu dibanni qulqulluun inni ittiin dibuudhaaf deeme sun meeshaa isaa keessaa banamuu hin dide, raafamuu dide. Saamu'eelis akkas jedhetu dubbate Isey akkas jechaa jira waaqayyo ati hojjaa isaa furdina isaa miidhagina isaa ilaalta. Waaqayyo garuu kana miti kan ilaalu namni fuula ilaalaa waaqayyo garuu laphee ilaalaa jedhe. Waa'ee sagalee isaatiif waaqayyo uumaan keenya galatoomee haa ta'u. Kanaafiyyuu miti hin ta'u deebisii jedheen Eeliyaabiif akka hin eeyyamamne gaafa baru mucaasaa isa lammaffaa Amiinaadaab kan jedhamu dhiyeesse. Amiinaadaabis gaafa dhiyaatu akkuma mucaasa jalqabaati banamuu fi dide waan sun sadaffaa irratti Saamaasa jedhamu dhiyeesse. Isaafis hin banamne ammas isa kana waaqayyo hin filanneedhe. Akkaataa kanaan ijoollee hangafoota qabu wal duraa boodaan ijoollee 7 qabu dhiyeessee fuula Saamu'eel dhaabe abbaan isaanii Isey. Hanga yoonaatti isaan kana keessaa waaqayyo hin filanne. Kanaan booda Saamu'eel akkas jedhe yaa Isey ijoollee kan goonaatti jiran keessaati waaqayyo hin filanne. Mee kan biraa hoo qabaatte fidii jedheen. Yeroo kanatti Isey tuffachaadhuma otoo garaa guutuun hin ta'in tuffachaadhuma ilmi tokko jirti daggala keessaa gammoojjii keessaa hoolota kan tiksaa jirtu isheen jirti jedheen isuma waamii kan waaqayyo qopheesse hin beektu jedheetu namni waaqayyo Saamu'eel gaafa ni dabarsu Iseyis itti ergeetu
daawitiin waamsee ilma isaa isa 8ffaaf jechuudha. Daa'ima kan ta'e hoolota kan tiksu tikii hoolotaa kan ta'e waamii jedhu isa waamsise. Innis gaafa dhufu otoo inni ittiin dhiyaatiin reefu Saamu'eel bira otoo hin ga'in meeshaan dibata qulqulluu baatu sun hin raafame. Sababiin isaa Waaqayyoo Daawitin filateera. Daawit nama qajeelaa waan ta'eef Daawit abbaaf haadha isaafis kan ajajamu laphee qulqullinaan eenyuunu otoo addaan hin baasin obbolowwan hangafoota isaafis abbaaf haadha isaafis kan ajajamu akkasumas lapheen isaa qulqulluu kan ta'e meeshaa qulqulluu Waaqayyo waan ta'eef Waaqayyo maalummaa isaa utuu hin ilaalin laphee isaa ilaaleetu Waaqayyo meeshaa dibanni sun akka inni isaaf banamu taasise. Yeroo kanatti Saamu'eelis hin gammadee dibata sanas fuudheetu Daawitiin dibee jedha. Daawitiin eega dibee booda battaluma sanarratti Daawit kennaa adda addaa argateedha. Kennaa yookaan surraa adda addaa argate. Isaan kunis surraa 7 kan ta'u laatameef Waaqayyo biraati. Isaan kunis maqaa isaanii kaasuu caqasuu yoo nu barbaachise kennaa yookaan surraa humnaa jechuun ittiin qabsoo godhee kan ittiin mo'uu danda'u surraa humnaa argateera. Lammaffaa irratti surraa mo'uu diina isaa injifachuu diina isaa mo'achuu kan ittiin danda'u kennaa kana argateera Daawit. Sadaffaa irratti kennaa lubummaa kennaa yookaan surraa lubummaa argateera. Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuu Waaqayyoon galateeffachuu Waaqayyoon kabajuu kan ittiin danda'u kennaa lubummaa argateera Daawit. Arfaffaa irratti kennaa mootummaa argateera. Obbolowwan isaa maatii isaa keessaa filatamee hangafoota isaa keessaa filatamee saboota Israa'el irratti mootii akka inni ta'u kan godhe Waaqayyo kennaa kana kenneef. Kanaaf kennaa mootummaas argateera. Shanaffaa irratti kennaa raajummaa yookaan kennaa raajaa ta'eera Daawit. Raajaa ta'uu isaa kanaatiinis immoo waa'ee saboonni Israa'el booji'amanii booda immoo waggaa hedduu booda gara biyya isaaniitti akka isaan deebi'an mootichi Daawit dubbateera waan ta'eef kennaa kana argateera. Ja'affaa irratti kennaa baganaan Waaqayyoon galateeffachuu yookaan kennaa faaruu argateera. Kennaa faaruu Daawitiin caalaatti baganaadhaan Waaqayyoon kan galateeffate kan faarfate hin jiru jedha kitaabni isaa. Torbaffaa irratti immoo kennaa fayyisuu hafuuraan fayyisuu kan ittiin danda'u kennaa kan argateera. Saa'ol mootichi biyya Israa'el yeroo inni dhukkubsataa turetti baganaadhaan yeroo inni faarfatuufitti Saa'ol fayyaa ture waan ta'eef kennaa torbaffaa kana yookaan kennaa fayyisaa kana argachuunsaa asirratti ibsame jechuudha. Asirratti akkaataa kan ifa ta'e jechuudha. Kanaaf egaa Daawit kennaa kan argatee kanaan boodas maatii isaaf abbaaf haadha isaafis akkuma kanaan duraatti otoo ajajamuu abbaaf haadha isaa otoo tajaajiluu obbolowwan isaas kabajeetu akkuma isaa durii mana maatii isaa tajaajilaa ajajamaa ture. Osoo kanaan jiraniiti Saa'ol yeroo tokkotti dhukkubsata. Dhukkubaan qabama. Sababiin isaa Saa'ol abboommii Waaqayyoo waan cabseef hafuurri Waaqayyoo irraa fagaateera waan ta'eef Saa'ol hin dhukkubsate. Dhukkubamaadhaan qabame. Yeroo kanatti Saa'ol maal jedheetu dabarsaa? Maaliif callistanii na ilaaltu? Biyya kana keessa Waaqayyoon kadhatee kan fayyisuu danda'u hin jiruwoo? Deemaatii naaf barbaadaa jechuun yeroo inni hojjettoota isaatti himu hojjettoota isaa keessaa tokko akkas jedheetu waa'ee Daawit dhugaa ba'e. Elaa kan akkasii jira. Ilma Isaayi kan ta'e naannoo Beetlehemitti kan argamu Daawit kan jedhamu inni faaruudhaan baganaa kaa'eetu baganaa hiriirseetu Waaqayyoon yeroo inni faarfatu dhukkubsattoonni baay'een ni fayyu. Kanaaf iyyuu isa waamsi innis siif yoo faarfate Waaqayyoon sibira taa'ee Waaqayyoon yoo faarfate fayyuu ni danda'a jedheen. Kanaan booda battaluma sanatti Saa'ol ergamoota isaa ergeetu Daawitiin waamsise. Daawit yeroo inni waamsisu abbaan Daawit Iseeyis yeroo sanatti Daawitiin qofa miti kan erge kabaja mootummaasaaf jecha aarsaaf kan ta'u nyaatasaaf kan ta'u ilmoo reetti yookaan immoo korbeessa reettis qopheesseetu
wantoota adda addaas immoo mootummaa sanaaf kabaja mootummaa sanaaf kan ta'u harree irratti fe'eetu Daawit wajjin gara mana mootummichaa gara mana Saa'olitti erge. Saa'ol Daawit gaafa mana isaatti dhufu gammachuun simateetu mana isaa kaayeetu ergaa kennaa isaaf dhufe sanas fudhateetu Daawitiin wanta isa rakkise hundumaa Daawititti himate. Sanaan booda Daawit kennaa qabu kennaa faaruu isaa sanaan baganaa sana hiriirseetu baganaa sana rukutuun Waaqayyoon isaa galateeffachuu Waaqayyoon isaa faarfachuu jalqabe. Yeroo sanatti dhukkubni hamaan Saa'ol irra jiru sun irraatii badeedha sagaleen Waaqayyoo. Maaliif faaruun isaa keessatti kadhannaan jira. Waaqayyoon kadhatee Waaqayyoon galateeffatee Waaqayyoon kabajee bakka Waaqayyoo waamamutti bakka Waaqayyoo galateeffamutti bakka Waaqayyoo qulqulleeffamutti hafuurri hamaan jiraachuu waan hin dandeenyeef Daawit maqaa Waaqayyoo waamee yeroo inni faarfatu Saa'olis ni fayyee jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaan booda Saa'olis gara abbaasaa gara iseetti ergeetu daa'imni kee kun na bira haa taa'u jaalladheera hojiin isaa gaariidha Waaqayyo isaa wajjin ta'uu isaa bareera waan ta'eef naanaa tajaajilu jedheetu ergaa kana gara abbaa Daawititti yeroo ergu abbaan Daawit isees gammachuudhaan simateetu callisee dhiisee jedha. Haala kanaan gidduu deddeebi'uun abbaasaas mootummaa sanas tajaajilaa tureera yeroo dheeraatiif Daawit. Haala kanaan otoo jiranii biyyoonni warri Filisxeem loltoonni Filisxeem biyya Israa'elin diinummaadhaan marsaneedha. Maal gochuu biyya sana qabeenyaa isaanii booji'anii namoota isaanii ajjeesanii namoota isaanii barbadeessanii kan qaban saamuuf jecha yeroo sanatti loltoonni biyya Filisxeem gara biyya Israa'el dhufanii biyya sana marsani. Yeroo sanatti loltoonni biyya Yerusaalemis haaluma kanaan loltoonni isaanii meeshaa barbaachisaa ta'e hundumaa qabataniitu gara fuullee waraanaatti ba'anii. Fuullee waraanaattis yeroo ba'an gama sanaanis diinonni isaanii dhufanii asinis immoo isaan kun gara sana deemuun waraana otoo hin jalqabiin dura waan tokkotu ta'e. Loltoota Filisxeem keessaa baay'ee guddaa kan ta'e hojjaa isaatiinis furdina isaatiinis kan sodaachisu namni hundumtuu kan sodaatuun Gooliyaad kan jedhamu innis saboota sana keessaa loltoota sana keessaa qofaatti ba'eetu gara loltoota Israa'elitti dhufeetu as ba'a. Namni humna hin qaban jedhu nan danda'a kan jedhu as haa dhufu gara koottis haa dhufu na wajjinis wal'aansoo walaa qabu na wajjinis waraana haa banu yoo danda'e na injifate yoo na ajjeese nutis qabeenyaan keenyas biyyi keenyas kan keessan ta'a. Kanaan alatti yoo an isin injifadhe immoo yoo an isin namicha sana injifadhe immoo qabeenyaan keessanis saboonni keessanis kan keenya ta'u. Kanaafiyyuu akkaataa kanaan gara kootti dhufuu kan dandeessan koottaa jedhe Gooliyaad. Gooliyaad baay'ee kan sodaachisu hojjaan isaa qofni dhumdhuma ja'aa fi taakkuu tokko kan ta'u jedha kitaaba qulqulluurraa. Nama kana namoonni hundumtuu ilaalanii sodaatan qaama isaa guututti meeshaa uffatee meeshaa sibiilaa uffatee akka rukutamneef waraanni akka san arganneef eeboon akka san waraanneef qaama isaa guututti ija isaa fuuldura isaa irraa kanaaf qaama isaa guututti sibiila uffachuun gara saboota kanatti yeroo inni ba'u baay'ee isaanii sodaatanii. Mootii biyya Israa'el kan ta'e Saa'ol illee otoo hin hafin baay'ee sodaate. Saa'oliin duukaa ijoolleen Isey warra hangafoonni sadan Eliyaab, Amiinaadaabii fi Saamaa kan jedhaman gara fuullee waraanaa kanatti mooticha wajjin ba'aniiru. Kana waan ta'eefis abbaan isaanii Isey ijoollee kana hubachuu maal akka isaan ta'an jiraachuuf du'uu isaanii addaan baasuuf eenyu akka injifateef eenyu akka mo'e addaan baasuuf hubachuuf jecha hoolota kan tiksaa jiru ilma isaa Daawitiin waameetu nyaata kana isaaniif laadhu dhugaatii kanas isaaniif geessi achumaan immoo hafuura isaanii dhaga'iti naa fidii koottu fayyaa jiraachuuf dhiisuu isaanii maal akka isaan gan hubadhuutii koottu jechuun yaada kana itti meetu gara fuullee waraanaatti Daawitiin erge. Daawit
hoolota isaa tikee biraatti laatee ajaja abbaa isaa kana dhaga'uun kennaa nyaata abbaan isaa obbolowwan isaatiif laate sana qabateetu gara fuullee waraanaa adeeme. Naannoo sanas yeroo ga'u saboota sanatti deemee loltoota sana bira deemeetu maaltu ta'aa jira? Maal taataniittu? Fayyaa jirtu moo? Namni du'e jira moo? Hundumti keessan fayyaala jedheetu waan isaan irra jiran hundumaa eega gaafatee booda isaan keessaa inni tokko akkas jedhe, kunoo Gooliyaad akkas jedheetu nutti of jajaa jira, ni sodaannee jirra. Inni garuu isin ajjeesa, gara koottis kottaa, namni nan danda'a jedhu fuula kottaa ba'u. Na wajjinis walaa qabatu, meeshaa kamiiniyyuu hidhatee haa dhufu. Yeroo sanatti anis wajjin waliin waraana kan injifatee isa injifateef isa mo'eef yookaan isintu bitama yookaan immoo nuti isin bitama jedheetu akkas jedha Gooliyaadii jedhaniitu itti himani. Yeroo kanatti Daawit namni Waaqayyoo aarii guddaan itti dhaga'ame, waan tokkotti dhaga'ame. Ni ijoollee Waaqayyoo, Waaqayyoon amannee, Waaqayyoon abdii godhannee, Waaqayyoon humna godhannee kan jiraannu. Isaan kun Waaqayyoon kan hin beekne, maalummaa isaa kan hin hubanne, amantaas kan hin qabne, akkamitti akkas jedhanii namoota Waaqayyoo irratti jecha kana fakkaatu akkamitti dubbatu jedheetu aariidhaan dubbate. Osoo inni kana dubbachaa jiru obboleessi isaa inni hangafti Eliyaab Daawitiin akkas jedhe, Daawit ati deemi, daa'imadha, jecha kanas dubbachuun sirraan eegama jedheetu itti eekkame. Yeroo kanatti Daawit isa dhiiseetu gara biraatti galgale. Nama biraa gaafatee jecha kana maal jedhee gaafata? Namicha kana ajjeesu Gooliyaadiin nama rukutee injifatuuf mootummaan maal godhaaf? Mootummaan keenya Saa'ol maal godhaaf jedheetu gaafateen. Yeroo kanattis jeroota keessaa inni tokko mootichis kanan kennaaf jedhee waadaa galeera. Gooliyaadiin kan ajjeeseef kanan kennaaf jedhee waadaa galeera. Yeroonni sun sooressoota akka isaan ta'an nan taasisa. Ijoolleen isaanis haala gaariitiin akka isaan guddatan nan taasisa. Kennaa badhaasa baay'ee nan laadhaaf. Kana qofatu hin taane maatiin isaa kamiyyuu immoo gibira irraati bilisa ta'anii jiraatu jedhee dubbateeraa jedhe. Kana garaa isaatti yeroo inni qabatee dhaabbatu ammas obboleessaa itti eekkame, hangafni isaa itti eekkame. Obboleessaa itti eekkamuun waan baay'eefi. Tokkoffaa mucaan kun daa'imadha waan ta'eef, Daawit daa'imadha waan ta'eef gara malee umurii isaa malee du'uu danda'a. Harka diinaatti du'uu danda'ee akka hangafummaa isaatti isaaf gadduu isaati. Lammata irratti immoo hinaafummaas of keessaa qaba. Hangafti too jiru akkamitti isheen daa'imni isheen xiqqoon akkamitti ajjeesa jedhee hinaafummaan qabamuuf yeroo baay'ee waan akkasii nu rakkisa. Biyyi keenya nagaa akka argatu, naannoon keenya nagaa akka argatu, kan dhabe akka argatu, kan niyyoome akka sooromu, kan beelee beela ba'ee akka bulu otoo hin taane kan yaadnu yeroo hundumaa beekumti keenyaaf akka beekumsa argannuuf abalatu kana godhe, obbo balu, aadde balu, abaluun faatu kana godhe jedhamne akka beekamnuuf kana duwwaaf dhiphanna yeroo baay'ee. Waa'een Waaqayyo nu niphisu, waa'een amantaa keenyaas nu niphisu yeroo baay'ee rakkina kanatu nu keessa jira. Hamma kun nu keessa jiratti immoo, hamma kun nu keessaa hin buqqaanetti immoo ijoollee Waaqayyoo yookaan nama Waaqayyoo ta'uu hin dandeenyu. Daawitiin tuffate, deemati daa'imaa jedheetu tuffate. Garuu sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Qulqulluun Phaawulos barataa isaa Xiimotewosiin akkas jedheera. Atis deemi, lallabi, barsiisi, dhugaa dubbadhu, eenyuyyuu daa'imummaa kee hin tuffatin, eenyuyyuu daa'imummaa kee hin tuffatin jedheetu ergaasaa Xiimotewosiif kan ergeessa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 hanga 13 irratti akkas jedhee dubbateera. Obbolowwan isaa Amiinaadaab, Eliyaab sadan isaaniiyyuu Daawitiin tuffatani. Yeroo isaan tuffatan obboleessi isaanii kun Daawit isaaniin dhiiseetu gara mana mootitti deeme. Gara Saa'olis deemeetu Saa'oliin yaa mootii waggaa koo moo'i, akkamitti namichi kun nurratti haala kanaan dubbata? Un nama Waaqayyoo, atis nama Waaqayyoo, saboonni keenya saba Waaqayyoo, Waaqayyoon amananii kan jiraatan. Inni garuu kan dhandhallee hin qabanne ta'ee otoo jiru, Waaqayyoon kan hin beekne ta'ee otoo jiru akkamittiin nurratti jecha kana dubbata? Anis nan deema, deemeetan namicha kana gadi nan qaba, nan ajjeesan naaf eeyyame dheetu eeyyama isaa gaafate deeme. Yeroo baay'ee fedha keenyaan deemna nuti, fedha mataa keenyaan. Waaqayyoonis fedha isaanii hin gaafannu,
fedha waaqayyoos hin gaafannu, fedha hangafoota keenyas yaada hangafoota keenyas hin gaafannu. Gara mootii sanaa deemeetu eeyyama gaafate. Saa'olis yeroo sanatti ati daa'ima, Gooliyaad nama waraana beeku, daa'imummaa isaatii kaasee waraanuun kan guddate, shaakala guddaa, muuxannoo guddaa kan qabu, ati garuu daa'ima, kanaafiyyuu dhiisii, hin dandeessu dhiisi jedheen. Yeroo kanatti Daawit akkas jedhe, yaa mootii waggaa 1000 mo'i, anis kanaan dura ammas taanaan ani yeroo hoolota abbaa koo yeroon eegu daggala keessaa gammoojjii keessa deddeebiin hoolota yeroon tiksutti bineensa adda addaan dhufa, leencis yeeyyiinis waraabessi illee ni dhufu. Hoolota koo keessaas yeroo isaan qabatan anis isaan booda bu'eetan isaanii hin qabeetan harkaan buusa. Gara kootti galgalanii yeroo isaan na nyaachuuf jedhanis harka koo afaan isaanii keessa gashen leencaaf yeeyyii fi waraabessa keessaa hoolota koos harkaan buusaan ture, isaaniinis injifachaan ture. Anis maqaa waaqayyootiin gara isaatti hin deema, meeshaa waraanaatiin miti, humni koo waaqayyoodha, irreen koos waaqayyoodha jedheetu dubbate Daawit. Kanaafidha faarsaa isaa irratti faarsaa 27 yookaan 28 lakkoofsa 7 irratti humniif gaachanni koo waaqayyoodha jedhee dubbate Daawit. Humniif gaachanni koo waaqayyo, irreen koos waaqayyo, maqaa waaqayyootiin malee maqaa namaatiin miti jedheetu dubbate. Kalaan booda eega akkas jette immoo deemi jedheen eeyyameef. Eeyyameefii kee meeshaa waraanaa hundumaa hidhachiisee qaama isaa guutuu akka waraanni eeboon isaan argannees immoo meeshaa hidhachiisee kanaan booda deemii jedheen. Daawit isa mootichitti kenne sana eeyyama mootii sanaaf fedha mootii sanaa guutuuf jecha meeshaa sana eega hidhatee booda mana keessa olii gad deddeebi'eetu ilaale. Gaafa laalu garuu ta'uu dide. Kanatti hin barre'inidha. Kanaan deemuu hin barre. Kanaan yoo hin deeme ni injifadhu. Kana miti meeshaan koo hin deeme. Meeshaan koo sagalee waaqayyooti. Meeshaan waraanaa koo sagalee waaqayyoo malee kan namni qopheesse miti jedhetu hin sokke. Eessa deema? Gara fuullee waraanaa. Bakka eenyu jiru namni hundumtu, loltoonni hundumtu, mootichi Saa'ol otoo hin hafiin sabni hundumtu hurgufamaa fi kan jiru, kan sodaachaa jiru gara Gooliyaad deeme Daawit. Gaafa deemus fagootti ilaaleetu Gooliyaadiin kan qabatee deemes qaccee yookaan furursaa kan jedhamu sana qofa qabatee deemeetu isa harka isaatti qabatee laga gaafa ga'u gadi jedheetu agaa xixiqqoo 3 yookaan 5 kaaseera kitaabni qulqulluu. Innis iccitii mataa isaa danda'e qaba. 3 yoo ta'e tokkummaaf sadummaa Sillaasee ibsuuf, 5 yoo jenne immoo iccitii utubaa 5 ibsuuf jecha fuula duratti kan raawwatamu ibsuuf jecha Daawit agaa 3 yookaan 5 kaaseetu gara fuullee waraanaa deemedha. Gara Gooliyaad deeme. Gara Gooliyaad yeroo deemu harka tokkoon furursaa sana qabatee jira, harka tokkoon immoo ulee kan duraan hoolota ittiin tiksaa jiru sana qofa qabatee deeme. Gooliyaad Daawitiin fagootti gaafa argu, Daawit yaa daa'imman nana gara koo kan dhuftu ati eenyu? Ani sareena seetee ulee qabattee gara koo kan dhuftu jedheen. Ulee qabattee gara koo kan dhuftu an saree miti jedheen. Yeroo kanatti Daawitis akkas jedhe, kottu dhiigni kee foon kee allaattii samii fi saree lafaaf ta'a. Foon kee allaattii samii nyaata, dhiiga kee immoo saree lafaatu arraaba jedheetu dubbate Gooliyaad. Kanaan booda gaa Daawit maal jedhee, ati baay'ina meeshaa keetiin, humna meeshaa keetiin, irree keetiin natti dhufaa jirta. Ani garuu isatti arrabsaa jirtu, isatti irratti boonaa jirtu, isatti itti qoosaa jirtu maqaa waaqayyootiin gara keettiin dhufaa. Maqaa waaqayyoon gara keettiin dhufaa jedheen. Yeroo sanatti gadi jedhee agaa sana isa fudhate sana furursaa sana irra kaa'eetu yeroo lama akkas mataa sara'ee garaannessee booda gara Gooliyaaditti darbate Daawit. Agaan ni darbate sun furursaa sana keessaa ba'eetu qaamni guutuunsaa sibiilaan uffatamee kan jiru Gooliyaadiin keessa kuteetu adda isaa keessa rukutee jedha. Maaliif? Agaa sanarraa maqaa waaqayyoo waan irra jiruuf, humni waaqayyoo irra waan jiruuf, Daawitis maqaa waaqayyootiin deemaa waan jiruuf dhagaanni darbate sun adda Gooliyaad keessa yeroo inni dha'u Gooliyaad battaluma sanatti diriirfateetu hin jigee jedha. Daawit harka isaatti seefii hin qabu yookaan meeshaa waraanaa kan biraa hin qabu. Gooliyaad gaafa inni kun fiigichaan deemeetu Gooliyaad bira ga'eetu
seef inni qabatee jiru sana lafaa kaaseetu morma isaa ittiin kutuun morma isaa sana qabateetu gara biyya Israa'elitti deebi'e. Yeroo sanatti loltoonni Israa'el Gooliyaad du'uusaa gaafa laalan loltoota warra kaaniin loltoota Filisxeem warra kaaniin duukaa bu'aniitu ari'anii hanga fagootti hanga biyya Geet jedhamutti ari'aniitu biyyaa balleessanii deebi'anii jedha. Daawit morma namicha kanaa qabateetu gara mootichaa Saa'ol deeme. Saa'olis gammachuun simatee mucaan kun daa'imni kun kan eenyuti? Abbaan isaas eenyu jedheetu gaafate. Asirratti waan tokko hubanne dabarra. Saa'ol maaliif gaafate sirratti? Kaleessa mana isaa ture. Kaleessa mana isaatii baganaa hiriirsee isaa faarfatee dhukkuba adda addaarraa isa fayyisiisaa tureera. Ilma eenyu naannoo kamii akka dhufes beeka. Garuu maaliif jecha kana dubbate jedhu gaafa laallu wanta tokkoofi. Saa'ol daa'ima ta'uu isaa otoo beekuu Daawitiin gara fuullee waraanaatti ergedhanii namoonni hamatu jechaaf jecha nahamatu jedheetu sodaateetu sodaa kanaaf jecha ilmi mucaan daa'imni kun ilma eenyuti jedheetu gaafateen. Kanaan booda daa'imni kun ilma isee Beetlehemitti kan argamu ilma isaadha jedhanii itti himanii. Saniin booda innis gammachuun simatee isaa wajjin akka inni taa'u hundumaa taasise. Kana eegatee booda gaa waan haaraan kan ta'e seenaan kan jijjiirame Saa'ol yaaddoo keessa kan ture. Gooliyaadin sodaatee loltoota Filisxeemin sodaatee manaa gabboo sodaatee kan taa'aa ture. Humna Waaqayyoon daa'imni wallaalaan kun humna Waaqayyoon deemee diina isaanii kan irraa boqochiise kan irraa ajjeese kana amma seenaan hin jijjiirame. Seenaa akkamii? Dubartoonni shamarreen biyya Israa'el akkas jedhanii faarfachuu jalqabani. Maal jedhanii? Saa'ol kuma ajjeese Daawit immoo kitila ajjeese jedhaniin. Kana jechuun Saa'ol muraasa ajjeese Daawit immoo baay'inaan caaleetu kan baay'inaan caalu ajjeese jedhanii yeroo isaan faarfatan Daawitiifis mootichaafis galata ta'uu qabu. Irra caalmaatti immoo isaaniin kan gargaare Waaqayyoon yeroo isaan faarfatan Saa'ol hinaaffaadhaan qabame. Hinaaffaadhaan. Innis maal jedhe? Mootummaa koo isaaf kennuu malee maaltu hafire? Saa'ol kuma ajjeese Daawit kitila ajjeese jedhu eegateeti maaltu hafire? Hinaaffaan laphee isaa keessa bule. Hinaafe. Hinaaffaa kanarraas kan ka'e yeroo sanaa kaasee Saa'ol Daawitin ajjeesuuf barbaadaa ture. Yeroo kanattidha Daawit asii ol jedhee Waaqayyoon kan laale. Saa'ol diinummaan isa ajjeesuuf yeroo inni barbaadu gaafa hubatu kanaan dura eenyu abdiin koo? Yeroo hoolota tiksaa ture eenyu abdiin koo? Leenci dhufee yeroo inni na marsu bakka hoolota tirsutti yeeyyoonni dhufanii yeroo isaan na marsan na ajjeesuuf yeroo isaan jiran hoolota koo yeroo isaan qabatan ana miti kan ajjeese Waaqayyotu abdii naaf ta'e ammoo eenyuree Waaqayyo mitiree jedhe. Kanaaf Waaqayyoon abdate Waaqayyoon amanee waan jiruuf Daawit wanta mootichi ittiin jedhu hundumaa hin raawwata ture. Yeroo sanatti Saa'ol akkas godheedha. Daawitin ajjeesuuf jecha dhukkubsataa fakkaateetu sireerra ciisuun Daawitin naaf waama baganaa hiriirseetu naaf faarfatu dhukkuba kanas narraa fageessu jedhe. Amma dhukkubni isaa dhukkuba kan biraadha. Dhukkuba hinaaffummaa, dhukkuba diinummaa, dhukkuba balleessuu jechuudha. Kanaan booda Daawit ajajamaan nama Waaqayyoo kan ta'e hin dhufeetu baganaa sanas kaa'eetu yeroo inni faarfachuu jalqabu Saa'ol eenyuyyootu hin argin eeboo bikkee kaa'e waan tureef Daawitin ajjeesuuf eeboo sana yeroo inni galitti lakkisu eeboo inni darbate sun Daawitin bira darbeetu girgiddaa sanatti rukutamee jedha. Bira darbeetu inni isaaf erge inni garuu isa bira dabarse. Kan isa bira dabarse Waaqayyoodha. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Isa ajjeesuuf isa balleessuuf galanni eebooroonni gara isaatti gallakkisu Waaqayyo immoo eeyyama isaa taanaan Daawitin bira dabarse. Yeroo kanatti Daawit waan tokko hin dubbanne hin gaddine hamaas hin dubbanne waan tokko hin jenne ba'eetu sokkeedha. Eeganni sokkee booda yeroo baay'ee eega ture booda ammas irra darbe yeroo baay'ee eega ture booda ammas Daawitin akka waamaniif irraanfachiise wantoota adda addaan irra daddarbe eega irraanfachiise booda ammas Daawitin waamanii akka isaaf faarfatu
በገና hiriirsee akka isaaf faarfatu waamsise. Daawit lamni waaqayyo ammas abdiinsaa eenyu akka ta'e waan beekuuf hin deeme harka eeboo jalaa kan isa baasu balaa darbatamu jalaa eeboo darbatamu jalaa kan isa baasu eenyu akka ta'e waan beekuuf Daawit ammas hin deeme dhaqee baganaa sana qabatee faarfachuu jalqabe waaqayyoon isaa. Maaliif waaqayyo hundumtu harka isaadha. Dina keessaa nu baasuu danda'a, abidda keessaa nu baasuu danda'a. Hamaa kamirraayyuu nu baasuu waan danda'u waaqayyo kana gochuusa waan amaniif Daawit taa'eetu gadi taa'eetu baganaa sana rukutee faarfachuu jalqabe. Ammas Saa'ol fuudhee itti darbate harkaa ba'e. Daawitin argachuu hin dandeenye. Kana eegatee booda Daawit baqatee gaafa inni deemu ijoollee Saa'ol keessaa tokko Yoonaataan kan jedhamu Daawitin baay'isee waan jaallatuuf gara abbaa isaas deemee akka inni isa gaafatuuf Daawit akkas jedhe abbaa kee maalan balleesse maalitti yakke cubbuu akkamiin hojjedhe cubbuu yoon qabaadhe balleessaa yoon qabaadhe ittiin gaafatama garuu maalin balleesse naaf gaafadhu jedheetu ilma Saa'ol kan ta'e Yoonaataan gaafate. Yoonaataan gaafa inni gaafatu innis akkas jedhe eekamsa guddaadhaan atis taate eenyuyyuu taanaan ammaa kaastanii ijoolleen koo kamiyyuu hojjettoonni koo hundumtu ammaan kaasee Daawitii wajjin diina akka taatan isa wajjin namni dhaabbatu isa wajjin namni maratu yoo jiraate anaafis diinadha Daawit diina kooti isinis diina koo taatu jedheetu akeekkachiisa dhumaatti laati. Yoonaataan garuu maanni yakkisaa balleessaan isaa maalidha jedheetu gaafateen sababiin isaa ilaaleera kanaan dura rakkina ture beekaa amma wanta keessa jiran beekaa dhiphinaaf gidiraaf yaaddoo abbaa isaa Saa'olirra kan ture beekaa ammas immoo haala kamiin akka isaan jiran waan beekuuf maalni balleessaan isaa jedheetudha kan inni gaafate. Gaafa abbaan isaa diduu gara Daawit deemeetu akkas jedhe Daawit ani waadaa siif hin galaa abbaan koo yoo si ajjeesuu si barbaadiyyuu ani hanga bara baraatti hanga lubbuun koo jirutti sin ganu ati mootii Israa'el taata waaqayyo ebsee fi waaqayyo iccitiisaasaaf mul'ise yennaan ati mootii Israa'el taata mootii Israa'el maatatutti ani immoo sitti aanaa kentaa nan jibbiin nan irraanfatiin nan gatiin nan dagatiinis abbaan koo sitti balleesse hinaaffaa sanatti hin bahin ani garuu abbaan koo wanta ni raawwatu hundumaan isaa tokko tokko isaa sitti himaa jedheetu Daawitiif waadaa gale Yoonaataan jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkasiin nu mudatanuun maatiin keenya nama wajjin waan wal loleef nuti maatiin guutuun diina taana nama tokkoof namichi sun tarii balleessaan qabu ta'a. Balleessaan abbaa keenya ta'uu danda'a namicha sana lafaa kee kan lole obboleessa keenya yookaan obboleettii keenya ta'uu dandeessi. Yeroo kana garrutti bakkuma obboleessi keenya oodeef nama kan oodnu jirra. Bakka obboleessi keenya jibbeef nus kan jibbinu jirra. Maaliif abbaa koo oode maaliif haadha koo oode ilaalcha gaariin taanaan gaariidha. Ilaalcha afuuraatiin taanaan kan waaqayyo jaallatuun taanaan maatii keenyaaf hinaafuun gaarummaa qaba garuu dhugaa moo dhugaa miti sirrii moo sirrii miti eeyyama waaqayyo moo eeyyama waaqayyo miti kan jedhu addaan baasnee hubachuun garuu nurraati eegama jechuudha. Kanaaf Yoonaataan irraa kan barannu waan guddaa jira. Diina abbaasaa kan ta'e abbaan isaa ajjeesuuf kan barbaadu inni immoo afurri waaqayyo kan isarra bule ta'uusaa waan bareef waadaa galeef si wajjin hin jiraadha iccitii mana koo sin dhoksu waan abbaan koo sirratti raawwachuu barbaade sin dhoksu jedheen eeyyee sin dhoksu. Daawit waadaa kana qabatee biyya sana keessa illee jiraachuu waan hin dandeenyeef Saa'olin baqachuu jalqabe. Biyya adda addaatti naannoo tokkorraa gara naannoo tokkotti baqachuu jalqabe. Baqannaa isaa kana keessattis yeroo inni baqatus Saa'ol biraa hin hafne bakka inni deeme hundumaa basaastuu duukaa ergee booda isaa buuseetu Daawitin ari'achaa ture. Amma kana booda tooftaa haala jijjiiruun qaba. Haala tooftaa jijjiiruun qaba. Mana koo keessaa shamarroota an qabu keessaa tokko isaanii fuudhuu qaba jedheetu akkaataa kanan dubbate. Kunis maaliif yoo jenne Daawit ijoollee isaa fuudhechuun mootummaa sana Saa'olii wajjin harka isaa keessa harka Saa'ol galeeraa jechuudha. Kanaafiyyuu olis gadis baqachuu waan hin dandeenyeef akka barbaadetti naannessuu waan danda'uuf dubartoota ijoollee durbaa koo keessaa tokko haa fuudhu jedhe. Jalqaba irratti Meeroob kan jedhamtu haa fuudhu jedheetu Saa'ol waadaa galeef eega waadaa galeef booda garuu dabarseetu maal godhe nama biraatti heerumsiiseedha. Eega inni nama biraatti heerumsiisee booda isheen lammaffaa
Meelikool kan jedhamtu Daawitin jaallatte maaliif itti heerumuudhaaf jaallatteen jedha. Yeroo kana ta'u Saa'ol kana dhageetu hin gammade maal ta'uuf otoo isheen isatti heerumtee Daawit harka koo keessa galaa jedhe. Kanaan booda itti dhaamaa Daawit anaaf soddaa kooti itti dhaamaa innis intala koo aboluun haa fuudhu jedheetu akkas jechuun hojjettoota isaatti erge. Hojjettoonni Saa'ol Daawititti ergaa kana gaafa isaan himan innis akkas jedhe an mootiidhaaf mootiin abbiyyuu naaf ta'uuf ani immoo soddaa mootii ta'uuf ani eenyu an nama xiqqoo nama hiyyeessa abbaan koo saati koo hiyyeessotadha kanaaf iyyuu naaf hin danda'amu jedhe. Yeroo inni kana jedhutti mootummaan si biraa kan barbaadu waan biraa miti misa loltoota Filisxeem 1,000 qofa barbaadaadha. 1,000 kan ta'an misa loltoota Filisxeem qofa naaf iddeenaan bilisa siif illaadha atis bilisaan jiraattadha. Daawit Waaqayyo isaa wajjin waan jiruuf gara fuullee waraanaatti beetu loltoota warra kaanii wajjin gara fuullee waraanaatti beetu loltoota Filisxeem baay'ee isaanii ajjeesee kan mootichi jedhe sana misa isaanii sana fideetu mootummaa sanaaf laate. Yeroo kanatti haadha manaa godhee laateef Meelikooliin jechuudha. Meelikooliif Daawit waliin jiraachuu jalqaban. Kanaan otoo jiru ammas Saa'ol Daawitin ajjeesuu waan barbaaduuf ergaan kun gara haadha manaa Daawit gara Meelikool gaafa ga'u Meelikool halkan keessa abbaan koo si ajjeesuuf si barbaada waan ta'eef lubbuu kee baafadhu jetteetu Daawitiin abbaa manaa ishee guboo keessa keesseetu bakkeetti ijaararraan gad dabarseetu bakkeetti dabartee Daawitis baqatee sokkeedha. Daawit baqatee gaafa inni sokku sanaan booda eega inni sokkee booda Meelikool kan isheen raawwatte maalidha fakkii isaa qopheessitee bakka ciisa isaa keesseetu wayyaa itti uwwisteetu callistee eegde. Loltoonni Saa'ol Daawitiin qabuuf mana Meelikool mana Daawit yeroo isaan dhufan mana sana keessa kan jiru wayyaa sana gaafa irraa bananii ilaalan Daawit miti. Kanaan booda abbaa isheetti gaafa deemanii himan maaliif akkasina goota anaaf abbaa keef diina taate diina koo Saa'oliif immoo ati fira taate jedheetu abbaan ishee gaafa inni ishee gaafatu na doorsisee jennaan isan gallakkisee innis baqatee deeme bakka inni deemes hin beeku jetteetu lubbuun abbaa manaa ishee akka inni hin duuneef gallakkistee erguu ishee otoo hin himin akkaataan kana gaggeessite. Sanaan booda ammas Saa'ol gad hin teenye Daawitin barbaaduu qaba. Daawit jalaa baqatee Daawit yeroo baay'ee baqatee Saa'olis duukaa bu'ee yeroo inni qabu yeroo inni bira ga'u yeroo otoo jalaa baqatu guyyaa tokko akkas ta'e biyya Ayengaandii jedhamu keessa Daawit namoota safaana bu'anii wajjin bowwaa tokko ka hallayyaa tokko keessa ciisaatoo jiranii Saa'oli loltoota isaa qabateetu loltoota 3,000 ta'an qabateetu namicha kana barbaacha deeme. Yeroo achi ga'us karaa baay'ee deemanii waan dadhabaniif otoo hin beekin bakka Daawit jiru sana bakka Daawitii fi hiriyoonni isaa wajjin kan baqatan bakka isaan jiran sana dhaqaniitu taa'anii jedha. Yeroo isaan achi taa'an haala sanaan otoo isaan jiranii jechuudha. Daawitiin akkas jedhanii warri hiriyoonni isaa wajjin jiran Daawit Waaqayyo diina kee dabarsee siif laateera. Kanaafiyyuu ajjeesi inni si ajjeesuuf si barbaada jira si balleessuuf si barbadeessuuf si barbaada jira waan ta'eef atis seefii keetiin ajjeesi jedhaniin. Daawitis akkas jedhe yaa ijoollee Waaqayyoo Saa'ol Waaqayyo isa dibeera. Saa'ol Waaqayyo mootii isa godheera. Waaqayyo kennaa guddaa isaaf laateera. Kanaafiyyuu jedhe kan Waaqayyo dibeerratti irree koon fudhadhu kan fayyisus kan ajjeesus Waaqayyoodha an humna koo ittiin agarsiisu irree koo irraan hin ga'u waan tokko hin godhu jedheetu eega kana dubbatee boodaan deemeetu gara Saa'ol bira ga'eetu uffata Saa'ol irraa karaa boodaa irraati baqassee qabateetu achi siiqeetu Saa'olin waamuu jalqabe. Yaa mootii Israa'el yaa Saa'ol waggaa 1000 mo'i ati na ari'achaa jirta na balleessuuf na barbaada jirta maalin godhe an mucaa irra yertu humna kan hin qabne mucaa yertu xiqqoo wallaalaa daa'ima maaliif na balleessuuf na ari'atta maalin godhe jedheetu Daawit mooticha Saa'olin gaafate. Yeroo kanatti Saa'olin
sagaleen kun sagalee keetii yaa Daawit jedheetu gaafate. Sagaleen kun sagalee keetii yaa Daawit. Eeyyee sagalee kooti. Ati na dhaalachuu jetta. Waaqayyos immoo dabarsee naaf silaateera. Si ajjeesutu hin danda'u kan si dibe Waaqayyo waan ta'eef. Kan aangoo taayitaa humna kana kan siif laate Waaqayyo waan ta'eef sirratti humna koon agarsiisu jedheen kunoo kana raawwadheera dheetu wayyaa isaarraa isa baqasse sana fuudheesutti agarsiise. Yeroo kanatti Waaqayyo si wajjin jira jedheetu Saa'ol Daawititti jecha kana dubbate. Kanaan booda deebi'ee gara mana isaatti gale. Waadaa siin galaa. Lammata sin ari'adhu, lammata sin ajjeesu, lammata si barbadeessuuf si ajjeesuuf hin barbaadu. Waaqayyo si filateera waan ta'eef biyya kootti deebi'eera. Atis kootu deebi'i jedhe. Daawit ishi jedheetu duukaa deebi'e. Sana eegatee booda ammas Saa'ol hin irraanfanne. Hin daganne jechuudha. Ammas taanaan jechuudha. Daawitiin karaa itti barbadeessu, karaa itti balleessu barbaada ture. Saa'ol akkuma kanaan dura biyya tokko gara biyya tokkootti, naannoo tokko gara naannoo tokkootti deemuun Daawit bakka inni lixe, bakka inni oolu, bakka inni galu hundumaa barbaadee Daawitiin ajjeesuuf yeroo inni barbaadu osoo deemanii Daawit tulluu guddaa tokkorra dhokatee osoo inni jiru jiroonni sunis Saa'oliif loltoonni isaas Daawitiin barbaacha naannoo tulluu sanaa ga'anii. Yeroo isaan bakka sana ga'an hiriyoonni Daawit isaa wajjin kan baqatanii jiran jaalallee Daawit kan ta'an wanta ta'aa jiru sana hundumaa Daawitii wajjin mari'ataniitu isaanis akkuma yeroo darbeeti Daawit Waaqayyo diina kee fidee harka kee jala kaa'eera waan ta'eef amma ajjeesuu dandeessaa jedheen. Innis akkuma amalasaa ani kan Waaqayyo dibeef kan Waaqayyo aangoo laateef irratti harka koo ol hin kaasu. Akka jedha kitaabni qulqulluun galanniif ulfinni guddaan isaaf haa ta'u malee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon uffatee biyya lafaa kana keessa yeroo deddeebi'aa turetti akkas jedhee dubbateera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti akkas jedhee dubbateera. Eeyyee diinni kee yeroo si ari'u, yeroo inni si godaansisu ati kadhadhuuf, yeroo beelee beela baasi, yeroo dheebotees dheebuu baasi. Rakkina isaarrattis ga'iif jedheetu dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Hamaadhaan hamaaf hamaan deebisiin gaarummaan deebisi malee jedheetu akkaataa kan dubbate. Jecha kana irratti hundaa'uun qulqullichi Phaawulos dabalee akkas jedheera. Ergaasaa gara saba Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 20 irratti diinni kee yoo beelee beela baasi, yeroo beete dheebuu baasi, yoo rakkate rakkina isaa kamirratti ga'iif yeroo sanatti barbadaa abiddaa hammaartee mataa isaa tuuraa jirta. Kanaafiyyuu hamminummaa isaatiin hin deebisin jedhee dubbateera. Daawit kana waan beekuuf isa na ari'u kana ani ari'uu hin qabu. Kan na ajjeesuuf na barbaadu kana anis ajjeesuu hin qabu. Nuti har'aa otoo karaa deemnu dingata walitti buune, dhagaa walitti fuunaa, meeshaa adda addaa walitti qabannaa. Otoo hin beekin inni tokko daangaa keenya yoo darbe, daangaa koo dabartee waan biraadhaa. Akka tasaa waan tokkotti yoo bu'ame, haasaa keessa yoo afaan wal dabarre, wanti qorratti dinummaa horreetu hanga du'aatti kan wal barbadeessuuf, wal balleessuuf, maatii walii, qabeenyaa walii, ijoollee walii balleessuuf boolli nuti hin qotin hin jiru. Namoota Waaqayyoon amananiif garuu kun sirrii miti. Haaloo ba'uun kan kootiidha Waaqayyo, kan kooti, kan haaloo ba'u Waaqayyoodha. Diinni keenya yeroo inni boolla nuuf qotu Waaqayyo waan hojjetu sabbeeka. Dhumni isaa raawwiin isaa maal akka ta'e nu ajjeesuuf isaa ta'u qabeenyaa keenya barbadeessuuf isaa ta'u tooftaa adda addaatiin fayyadamee inni kaan nutti mooruu danda'a. Inni kaan nutti toshachuu danda'a. Inni kaan hinaaffaan akkuma tasaa lafaa ka'eetu waan hamaa nurraa ga'uu danda'a. Dubbii keenya barbaaduu danda'a. Isa kana hundumaaf kan gumaa baasu haaloo kan ba'u anadha. Haaloo ba'uuf hin qophaa'in jedha. Sababiinsaa haaloo ba'uuf yoo qophoofnes hin dandeenyu ka. Ajjeesuu dhaqnee du'uu dandeenya. Balleessuu otoo deemnu balleessamuu dandeenya. Barbadeessuu dhaqnee barbadaa'uu dandeenya. Kan akka hin taaneef haaloo kan ba'u anadha. Anatti miidha. Hunda kan danda'u ana. Hundaa kan gochuu danda'u anadha. Natti himedha Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyotti haa himnu. Naarraa dhoowwi abbaan humnaa abbaan irreessedha jennee Waaqayyotti haa himannu. Jeroonni hamaa kan nutti hojjetan otoo hin beekanis ta'uu danda'a. Sanas ta'e kanas ta'e garuu jeroonni sun waan hin beekneef
hojiin waaqayyoo eeyyamni waaqayyoo sagaleen waaqayyoo maal akka ta'e sirriitti waan hin hubanneef tarii kan baratan ta'uu danda'u amantaadhaan kan deddeebi'an ta'uu danda'u amantaan deddeebi'uutu hin taane laphee isaanii keessa garuu sagaleen waaqayyoo buluu waan barbaachisuuf afurri waaqayyoo isaaniin keessa waan hin bulleef ija fooniitiin yaada fooniitiin waan hamaa nurraa ga'uu hin danda'u. Kanaaf isaan wanta hojjetan hin beekanii dhiifama godhiif jechuun nurraati eegama jechuudha. Waan hojjetan waan raawwatan hin beekaniiti yaa waaqayyo dhiifama godhiif jechuun nurraati eegama. Abbaa keenya Daawit irraa kan barannu kanadha. Waaqayyo harka isaa kaa'ee fi fuuldura isaa kaa'ee hirribatti bu'ee Saa'ol hirribaan qabamee yeroo inni ciisutti Daawit suuta jedhee dhaqeetu meeshaa waraanaa inni boroosaa mataasaa dura boraatii isaatiin mataasaa dura kan inni kaayyate sana fuudheetu boodatti deebi'e. Eega deebi'e booda loltoota Saa'ol keessaa tokko waameetu isin mootii keessan mootii Israa'el kan hin eegneef diinarraa kan isa hin eegneef maaliifi isin abaaramootadha. Diinni isa ajjeesuuf dhufee isa balleessuu dhufeetu waan guddaa gochuu danda'u diinni isa balleessuu hin danda'a isin callistanii teessu jedheen. Yeroo kanatti Saa'ol sagalee Daawit dhageetu Daawit kun dhuguma sagalee keetii yoo jedheen dhuguma sagalee keetii kun yaa daa'imman ana sagaleen kun kan keetii hin gaafate eeyyee ana Daawiti mana kee keessa taa'ee fuuldura kee taa'ee faarfannaan waaqayyoon kadhadhee kan si fayyaasaa ture ana isatti arachaa ture maalan balleessaa konatti mi irraan deebi'a yakka konatti natti mi irraan deebi'a jedheetu gaafate Daawit irra deddeebi'ee gaafate. Saa'olis ammas dhiifama siin godhaa jedheen. Isa dura mee ilaali loltoonni kee diina sitti ta'anii jiru si eegaan jiranii diinarraa si eegaan jiranii isaan abaaramootadha meeshaan waraanaa kee itti qabattee dhufte meerree jedheen. Saa'ol gaafa laalu meeshaan waraanaa isaan jiru kanaan booda amma waaqayyo si wajjin jira dhiiseera jedheen. Dhiiseera waaqayyo kan si wajjin jiru nan barre gara isaatti deebi'e. Yeroo inni gara qe'ee isaatti deebi'u Daawit garuu amma akka kanaan dura gara manaatti deebi'uu dhiiseetu Saa'ol na barbaaduun dhiisu na ari'achuun dhiisu kanaafiyyuu biyyichuma sana gallakkiseen deemuun qaba jedheetu gara biyya Filisxeem kanaan dura kan isaaniin ari'achaa kan ture sana gara isaanii deeme. Waaqayyoon wajjin taanaan diinni keenya nuuf firadha halagaan fira keenya. Daawit gara Filisxeem deeme. Mooticha Akiis jedhamu sana bira deemeetu maaloo yeroo muraasaaf bakka jireenyaa naaf laadhu anis jaloonni kunis wajjin boqonnaa jedhee jaloota isaa wajjin jiranis haadha manaa qabu sanas qabateetu deeme. Innis bakka laateef bakka isaan ture san laalaateef. Sanaan otoo jiru Daawit baqateetoo inni jiru biyya Israa'el irratti biyyoonni warri Filisxeem amma waraana bananii. Waraana gaafa isaan baran Saa'ol waraana deeme loltoota isaa qabatee waraana deeme. Daawit har'an jiru Israa'elotaa wajjin Saa'olii wajjin Daawit hin jiru. Nama waaqayyoo kan ta'e laphee waaqayyoo kan ta'e Saa'ol Daawit har'an jiru. Saa'oliif loltoonni Saa'ol gara fuullee waraanaatti deemanii. Namni waaqayyo waan duukaa hin jirreef humni waaqayyo sarara waan hin jirreef waaqayyo Saa'olin tuffateera waan ta'eef ajaja waaqayyoo cabsee seera waaqayyoo diigee waan jiraatuuf kana qofaatu hin taane isaaf nageenya kan buuse yaaddoof gidiraa keessaa isa kan baase waan guddaa oolmaa guddaa isaaf kan oole Daawitiin ari'achaa jira waan ta'eef Saa'ol afurri humni waaqayyoo sarara waan baqateef loltoonni Filisxeem loltoota Saa'olinis hin ari'anii jedha baay'ee isaaniin booji'anii. Saa'olin bira ga'anii isa ajjeesuuf yeroo isaan jiranitti innis akkas jedhe loltoota isaa keessaa of isatti kan hiiqu kittillaa'oo isaa waameetu akkas jedhe jiroonni kun na ajjeesuun isaanirra ati na ajjeesi jedheen. Ati na ajjeesi meeshaa waraanaa kana waraaniin ajjeese innis hin sodaate yaa mootii kan waaqayyo dibee kan waaqayyo aangoo kenneef akkamitti ajjeesan tasamayyuu hin raawwadhu jedhe. Yeroo kanatti Saa'ol seefiisaa lafa kaa'ee lafa dhaabeetu ofiisaaf utaalee irratti gadi kufee jedha. Ofiisaaf utaalee irratti gadi kufee battala sanatti Saa'olis hin du'e. Ijoolleen isaa hundumtu Yoonaataan kaasee kan jiru ijoolleen isaa wajji jiranis hundum isaaniiyyuu hin du'anii. Har'a Daawit duukaan jiru gaafa namni waaqayyoon wajjin hin jirre waaqayyo wajjin
kan nu ararsan waaqayyotti kan nu himani balleessaa isaanii dhiifama godhiif itti araarame kan jedhan abbootiin keenya nu wajjin yeroo hin jirre kadhannaan lubootaa na wajjin hin jiru taanaan kadhannaan abbootii keenya na wajjin hin jiru taanaan kadhannaan qulqullootaa na wajjin hin jiru taanaan bakka kamittuu injifachuu hin dandeenyu hafuurri waaqayyo nurraa baqatee jennaan waaqayyo wajjin gargar baane jennaan tokkummaan keenya waaqayyo irraa adda baane taanaan fuula waaqayyo fuula diinota keenyatti hin qaanofna malee hin qaanessinu hin booji'amna malee booji'uu hin dandeenyu saa'ol daawit isaa wajjin waan hin jirreef har'an kufee du'a hin taanes hin du'e lubbaafate kana kan eegatee booda dhagaa daawit wanta ta'e hundumaa odeeffannoo biyya isaarraa dhaga'ee dhaamsa gaafa dhaga'u du'aatii yoonaataafis du'aatii mooticha saa'oliifis immansa dhangalaasee hin boo'e warri irree qaban warri humna qaban ni du'anii biyyi Israa'elis ni salphatte hin qaanofte immansa dhangalaasee hin boo'e baay'isee biyya Israa'eliifis loltoota Israa'eliifis kan isa jaallatu jaalallee isaa guddaa kan ture yoonaataaniifis mooticha saa'oliifis ni boo'e. kana eegatee booda wanti hundumtuu eega raawwatee booda waaqayyo yeroon isaa waan ga'eef yeroon waaqayyo waan ga'eef daawit Yihudaaf naannoo Yihudaatti abbaa taayitaa abbaa aangoo mootii akka inni ta'u saboonni biyya sanaa waan isa gaafataniif duraanis immoo eeyyama waaqayyoo ta'e dibamee waan jiruuf daawitis yeroo sanaa kaaseetu mootii biyya Israa'el ta'e jedha seenaa kana hanga macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 3tti bal'inaan kan argannu waan ta'eef bal'inaan kitaaba sanarraati dubbifachuu ni dandeenya. Kanaaf egaa daawit jalqabaa kaasee hanga yoonaatti humna isaaf kan ta'e aangoo isaa kan ta'e abdii guddaa kan isaaf ta'e waaqayyo ta'uu isaa waan amaneef jecha sala dubbanne sana ammoo eenyu abdiin koo yeroo dhukkubsadhee jirutti yeroo fayyaa koos sanan yeroon argadhee jirus yeroon dhabee jirus yeroon sooromee jirus yeroon sooromnes otoo mootiin ta'enis mootii ta'es booda abdiin koo eenyu waaqayyo nuufis abdiin keenya waaqayyo bara kamittuu yeroo kamittiyyuu abbaaf haadha keenya caalmaatti hiriyoota keenya kamiin caalmaatti kan abdannu qarshii 60 meeqatti miliyoona meeqaan kan lakkaamu kan qabaniin olitti abdiin keenya waaqayyo abbaa taayitaa abbaa aangoo meeqa kan bulchu olitti abdiin keenya waaqayyoon haa abdannu waaqayyoon abdannaan karaan keenya bal'aadha karaan keenya ni banama bakka deemtu hundumtuu karaa hundumtuu qajeelee sirratee sirrii ta'e karoorri keenya galmagee wanti dubbannu hundumtuu dhugaa qabeessa ta'e karaan keenyas hundumni isaayyuu waan nuti feene hundumni isaayyuu galma kan ga'u raawwiin isaa bareedaa kan ta'e waan ta'eef waaqayyoon abdannu. Lammaffaa irratti kan ilaallu seenaa dubartii tokko arganna kitaabuma amma laalle kana macaafa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasnee kan argannu seenaa haadha Saamu'eel nama waaqayyoo kan ta'e Saamu'eelin kan irraa alate seenaa haadha Saamu'eel arganna boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraati akkas jedha kitaabni isaa biyya tulluun itti baay'atu biyya Efreem keessaa kan jiraatu maqaan isaa Hilqaannaa kan jedhamu namni tokko ture jedha namichi kun dubartoota lama qaba maqaan ishee jalqabaa Haannaa jedhamti isheen lammaffaa immoo Finaanaa jedhamti. Finaanaan ijoollee qabdi dhala qabdi waaqayyo gadameessa ishee eebbisee fi dhala qabdi Haannaan immoo ala hin qabdu. Haannaan maseena taate jiraatti gadameessi ishee cufamee maseena taate jiraatti. Haannaan gadameessi ishee cufamee dhala dhabdee jiraachuudhaan alatti yaaddoo kana irratti gidiraa kana irratti hiriyaa isheetiin gadi taate akkuma hiriyaa ishee gaa'ela qabattee abbaa manaa godhattee otoo jiraattu dhala dhabdee otoo dhiphachaa jirtu masaanuu ishee kan taate Finaanaan akkas jetteetu gubdiin turte waaqayyo gadameessa ishee cufee dhala dhabdeetteetu hinaaffaadhaan gubdi. Hin gubdiin galgales ganamas yeroo baatus yeroo galtus yeroo hundumaa hin aarsiti turte hin aarsiti humnaa ol yeroo baay'ee waan akkasii nu mudata huqqina keenyaan alatti dhabuu keenyaan alatti jireenyi nutti ulfaachuu ba'aan nutti ulfaachuu isaatiin alatti kan biyyi lafaa waan adda addaa odeessiteetti nu guututu nu rakkisa.
rakkina keenyaaf waaqayyo yeroo isaa eegee furmaata nuu laata. Guyyaa isaa eegee guyyaa eeyyamaaf jaalala isaatiin waaqayyo kan barbaade nu gochuuf danda'a. Hundumtuu harka isaati. Yoo nuuf laates fedha isaa, yoo dhowwates fedha isaati. Waaqayyo waan hundumaaf kaayyoo qaba. Yeroo nu laatee jiruttis kaayyoo qaba waaqayyo. Yoo nu dhowwatee jirus kaayyoo qaba. Namni garuu fayyuma akkasumaaf raafama. Waa'ee keenyaa odeessan hundumaa waa'ee isaa garuu guyyaa tokko waaqayyotti himatee hin beeku. Dhaluma argatanii sana aluma argatte mucaa argatte ijoollee argatte sanaafillee yaa waaqayyo naa guddisi jettee waaqayyo hin kadhanne dubartiin kun. Haannaa garuu hin gubdi. Gadameessi kee cufameera jettee hin gubdi turte. Hin arrabsitis turte. Abbaan manaa ishee Hilqaanaan garuu baay'isee waan jaallatuuf yeroo yerootti gara mana waaqayyoo deemee waaqayyoof aarsaa loo dhiyeessu bakka Haannaa immoo irra caalmaatti dachaa godheetu waaqayyoof dhiyeessa ture. Eeyyee jireenya abbaa manaaf haadha manummaa keessatti waan akkasii barbaachisaadha. Mana waaqayyoo yeroo deemnu jaalalaan tokkummaan waliif kadhachuuf aarsaa waliif dhiyeessuuf abbaa manaa koof dhiifama godhiif itti araaramiif umurii isaa naaf dhiyeessi umurii isaa naaf dheeressi jireenya gaarii kenniif jennee jireenya gaarii kenniif jettee haati mana abbaa manaa isheef kadhachuu abbaan manaa immoo waa'ee haadha manaa isaatii dhiphachuuf kadhachuun barbaachisaadha. Kana qofa miti ijoollee keenyaaf kadhachuun kan keenya ijoolleenis warra keenyaaf kadhachuun kan keenya eenyuuf nuuf kadhata ree nu waliif hin kadhannu taanaan diina keenyatu nuuf kadhata nu ajjeesuuf nu balleessuuf karaa adda addaatiin toshuuf mooruun kan nu barbaadu isatu nuuf kadhataa waaqayyoon yoo nuti waliif hin kadhannu ta'e. Iyyee jireenya abbaa manaa fi haadha manummaa gidduutti kan jiraachuu barbaachisa. Haadha manaa koof kadhannaa ishee dhagee jedheetu abbaan manaa ishee waaqayyoon kadhachaa ture. Isheenis abbaa manaa ishee biraa otoo nafiin gara mana waaqayyoo deemaa turte. Mana qaalluu hin nanne, mana xanqaa hin nanne, mana biraa hin deemne. Nu yeroo baay'ee gara biraadha abdiin keenya biyya lafaati. Abdii keenya kan rakeen biyya lafa. Mana qaalluu deemne qarshii keenya kan finne harka keenya keessa harcaafanne dallaan keenya duwwaa ta'e gombisaan keenya duwwaa ta'e qabeenyaan keenya hundumtu duwwaa kan ta'e qaalluun nu harkaa ciree kan fixe baay'ee jirra. Xanqaan akkuma kan harkaa saamtee kan fixne baay'ee jira. Furmaata tokko otoo hin argatin otoo furmaata arganne haa ta'u furmaata otoo hin argatin furmaata foonis kan lubbuus tarii yeroo nu goyoomsuu hin danda'a. Waan adda addaa nutti agarsiisee nu goyoomsuu hin danda'a. Garuu fooninis lubbuunis kan itti gaafatamnu fuula waaqayyootti namoonni waan akkasii jennoo jiran sanarraa deebinu. Abbaan furmaataa gadameessa hidhame gadameessa qollofamee jiru furtuun isaa waaqayyo harka jira. Furtuun gadameessaa waaqayyo harka malee qaalluu harka miti. Waaqayyo harka malee xanqaayota yookaan immoo namoota biyya lafaa bira miti. Kan amannee gara waaqayyootti haa deebinu. Furtuu keenyaa laadhuu naabanii jennee waaqayyoon haa kadhannu. Haannaan gara mana waaqayyoo deemaa turte. Gara mana waaqayyoo. Atte isheenis guyyaa tokko abbaa manaa ishee wajjin deemtee mana qulqullummaa waaqayyoo keessa jilgeenfattee adda ishee lafaan geessee yeroo isheen kadhattu yeroo dheeraa sa'a dheeraa waan turteef bara sana luba mana kiristaanaa sanaa kan ture mana qulqullummaa sana kan tajaajilu Eelii kan jedhamu lubni sunis taa'eetu ilaalaa ture. Haannaan yeroo isheen kadhattu yeroo dheeraa jilgeenfattee waaqayyoon otoo isheen kadhattu waan argeef innis akkas jedheen Haannaadhaan yaa dubartii nanaa machiin kee kun maaf si dandarbu eega jilgeenfattee dubbachuu jalqabdeeti sa'aatii baay'ee fixxeetta waan itti dubbattu hin beekamu machiin kee kun hamma oomitti sirraan galuu jedheen biyya lafaa rakkinni keenya yeroo nu rakkisutti rakkinni keenya yeroo nu muraachutti quufni waan nu maraachetti fakkaata dhiphinni keessa keenya keessa yaaddoon keessa keenya keessa gidiraan nu keessa jiru. Yeroo nu dhibbisutti huqqannee ammaa deemnutti akka wanti nuti cubbuu hojjennee yakka hojjennee balleessaa guddaa qabnutti nu ilaalti biyya lafaa garuu miti. Eeyyee waaqayyo wajjin haasaa turte isheen rakkina ishee tokko lama jettee masaanuun ishee waan isheen gochaa jirtu ollaan ishee maal jedhanii ishee hamachaa akka jiran dhiphinni ishee maal akka ta'e yaaddoon ishee maal akka ta'e isa kan hundumaa waaqayyotti tokko lama jetteetu himachaa turte Haannaan jechuudha. Waaqayyoos kadhannaa ishee dhaggeeffachaa ture. Yeroo kanatti Eeliin jecha kana rootti hin jedhu Haannaan asii ol jetteetu yaa abbaa koo jetteen ani tajaajiltuun kee machaa'ee miti eeyyee neekkamne nifanne narrabsine luba tajaajilaa mana waaqayyoo taatee otoo jirtu maaliif akkasnaan jettete otoo hin gaddin
garaa ishee bal'ifattee obsaan qabamtee obsaan guutamteetu jireenyi ishee maal akka ta'e Waaqayyoon abdattee waan jirtuuf waa'ee maal akka dubbattu waan beektuuf furmaanni isaa eenyu harka akka jiru waan beektuuf Waaqayyootti akka himattu akka jettu ani hin dhugne ani hin machoofne machiin koo kan biraadha rakkinni koos kan biraadha dhala hin qabun ture masaanuun kun dhala qabdi na arrabsiti yeroon ba'us yeroon galus kanaatti manatti dhuftus na arrabsiti gaafa na agartu hancufa ishee lafatti goroo ishee lafatti tufteetu dabarti akkan godhuun dhabe nan dhiphadhe abbaan manaa koos Waaqayyoof aarsaa qulqulluu dhiyeessaa jira rakkina koo kana tokko lama jedhanii Waaqayyootti machaan jira malee ani machoofne abbaa koo ittiin achuu qabnunis yeroo hundumaa gara amantaatti maadeemnus qormaanni jiraachuu danda'a qormaanni baay'ee jira yeroo sagannu yeroo lagannu yeroo kadhannu qormaata baay'ee jira qormaata baay'ee guhu akka nuti gaabbii gallee gara Waaqayyootti deebinee Waaqayyoon amannee cubbuu keenya ba'aa cubbuu keenya ofirraa lafa naqne Waaqayyo wajjin deemnaan maa'innu diinni keenya wantoota baay'ee gufuu adda addaa fuuldura keenya kaa'ee nu eega gufuu sana garuu cabsinee bira darbuu qabnu qorumsatti kan jabaatu inni kan eebbifameedha abbaan keenya Yaaqoob ergaa isaarratti inni kan eebbifameedha kanaafu qormaata dhufu qormaatummaa isaatti tun taa'in gorsaaf ta'uusa amanneetu obsaan guutamne abdiin Waaqayyo wajjin jiraachuun kan keenya waan ta'eef haala kanaan deddeebiin duraatii eegama Waaqayyo jabinaaf humna isaa nuuf haalaatu yeroo kanatti rakkina ishee eega bare booda iccitii ishee eega bare booda lubichi Eeliinis akkas jedhe Haannaadhaan Hannaa rakkina kee bareera Waaqayyos kadhannaa kee siif haa dhaga'u furmaata barbaachisaa ta'e siif haa laatu Waaqayyo isaa eebbisu jedhee harka isaa kaasee Haannaa eebbiseenii jedha Haannaa ni eebbisee isheen gara mana isheetti galte obsaan waan teesseef obsaan waan dubbatteef mataa ishee gadi qabattee waan dubbatteef Eeliinis iccitii ishee bareetu waan dubbate sanaaf gaabbii galee dhiifama gaafateetu dubartii sanas hin eebbisee isheen gara mana isheetti galte kana eegatee booda hundumtuu eegatee booda waggaa isaatti Haannaan eeyyamaaf jaalala Waaqayyoo ta'etu hundumaa ol biyya lafaarratti kan akka isaa kan hin jedhe eebbifamaa kan ta'e mootota kan dibaa ture Saa'oliin kan dibe Daawitiin kan dibe Saamu'eel eebbifamaa dhala gaarii argatte galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u kana eega argatte booda akka jette Haannaan eeyyee hiyyeessonni hin sooromanii warri dhabanis ni argatanii isheen maseena taatee turte amma torbadeesse baay'ee argatte kanas kan godhe Waaqayyoodha waan ta'eef ogeessonni ogummaa keessanitti hin boonina beektonni beekumsa keessanitti hin boonina eenyu taanaan Waaqayyoon haa boonu maqaa Waaqayyootiin of ajaju jireenyi keenyas ba'umsi keenyas galmi keenyas kan Waaqayyooti kan hundumaa naa godheettetu Haannaan Waaqayyoon galateeffatte galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u abdii ishee Waaqayyootti laatte biyyi lafaa yeroo ishee jibbanii jiranitti isheen garuu kana hundumaa Waaqayyootti laatteetu dhiphina ishee Waaqayyootti laatte naaf laata naaf naa kenna gadeemeessa koo cufamees furtuu isaatiin naaf bana jetteetu Waaqayyo isheetti boossee Waaqayyos akka eeyyamaaf jaalala isaatti yeroo isaa eegee laateef tarii namoonni baay'een kan hubachuu dhabuudhaan kan dhiphatan jiru abaluu dhala dhabde jechuun haadha manaa isaanii kan hiikan hin maseentee dhala dhabde eega isheen dhala dhabde hin barbaadu wajjin hin jiraadhu jedhanii waadaa kan galan hanga du'a keenyaatti gargar hin baanu jedhanii waadaa kan galan sana waadaa isaanii didiganii kan gargar ba'an abbaa manaa fi haati manaa hedduu jira abbaa manaa haadha manaa kan jibbite abbaan manaa haadha manaa kan jibbe haati manaas abbaa manaa ishee kan jibbite baay'ee jiru kana qofas miti inni kaan immoo ala argate ijoollee argate ala isaa sana seeraan guddisuu dadhabee booda deebi'ee kan itti gaabbu ijoollee isaa kan abaaru boqonnaatti hin argadda guyyaa rakkina koo guyyaa dhiphina koo na gargaaru jedhee abdatee ijoolleen isaa sun deebi'anii diina kan itti ta'an abbaa fi haadha isaanii umurii isaanii guutuu gubaa kan turan namoota baay'ee jiru kunis yoo Waaqayyo eeyyama malee hin ta'u yoo Waaqayyo keessa jiraate malee hin ta'u kanaaf gaa'ela keenya keessatti Waaqayyo galuu qaba Waaqayyo jiraachuu qaba Waaqayyo itti waamuu qabna dhala argannes eeyyama Waaqayyooti gaariidhaan nuuf eebbisennee Waaqayyoon itti kadhachuu qabna kanaaf Daawit kunoo ijoolleen kennaa Waaqayyooti
fiiriin garaas eebba isaatii jedhee faarsaa eebbaaf 26 kan 27 lakkoofsa 3 kaasee kan dubbate kanaaf ijoolleen kan waaqayyooti sababa ijoollee dhabuu keenyaaf jennee walii kun qabnu yoo argannes eeyyamaaf jalalasa yoo dhabnes immoo guyyaa isaa eegeetu waaqayyo akkaataa kaayyoo isaatti nuuf kenna kaayyoo qaba waaqayyo jireenya keenya kam keessatti iyyuu kaayyoo qaba kaayyoo malee nuun finne waaqayyo gara biyya lafaa kanatti kanaaf kaayyoo waaqayyo maal akka ta'e hanga hubannutti abdiinsaa hojiin isaa maal akka ta'e hubanneetu abdiidhaan nuuf laata jenneetu waaqayyoon abdanne jiraachuun irraatii eegama. Nuufis abdiin keenya eenyu waaqayyo miti yoo jennee haala kanaan yoo jiraanne akkuma haala keenya hannaa waan dhabne argachuu dandeenya. Kan dhukkubsannee sireerra ciisnus waaqayyo guyyaa isaa eegee sireerraa nu kaasa. Hidhamnee mana hidhaa keessa kan jirrus waaqayyo hidhaa keessatti nu arguun dhabu. Nu arga. Abaluu hidhameera mana hidhaa keessatti nu ilaala. Hiyyoomnee kan jirrus hiyyummaa keenya wajjin waaqayyo nu beeka. Rakkina kamiif gidiraa kamiin qabamnee kan jiru hunduma keenya waaqayyo bakka nuyi jirru boolla keessa isaa jiraannu jireenya biyya lafaa gaariitiin isaa jiraannu jireenya yaraatiin isaa jiraannu bakka kamiin isaa jiraannu waaqayyo jireenya keenya ni beeka. Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irratti akka dubbate waaqayyo namoota isaa hundumaa ni beeka waaqayyo. Nunis nu beeka as kan jirrus biyya kamiin kan jirrus kanaan dura kan uumamanis amma uumamanii kan jiranis fuula duratti kan uumamanis maal akka isaan ta'ani jireenya isaanii kamii wajjin waaqayyo hundumaa ni beeka. Kanaafuu waaqayyo hundumaa waan ni beekuuf dadhabbii keenyaaf rakkinaaf gidiraa keenya hundumaa isatti ilaannitu akka eeyyama waaqayyootti daddabine isa abdii godhannee abdii keenya nuuf ta'enne yeroo hundumaa waaqayyoon keenya kadhannee isa wajjin jiraachuun nurraati eegama. Jalqabsisee hangoonaatti akka eeyyamaaf jaalala isaatti kan nu barsiise waaqayyoomaa keenyaaf galanni haa ta'u araara isheetiin yeroo hundumaa kan nu eegdu haala keenya qulqulleetti dubroo baarafiis kabajniif ulfinni guddaan isheef haa ta'u akka kennaa isaaniitti qulqulloota raajota abbootii hundumnu akka kennaaf kabaja isaaniitti ulfinniif galanni guddaan isaaniif haa ta'u galatooma.